kabajamtoota ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaa dhiiraa fi dhalaa bakka jirtan hundatti kabajaa gurguddoon isinii qabaa nagayaa fi jaalalaan isinii hawwa. Ani takkaa haasawaas godhee YouTube isaa ta'u Facebook irratti maxxansee hin beeku. Kuni guyyaa duraati anaaf jechuudha. Maaltu arras fidee jechuu ni dandeessanii? Wanni har'aan tana na fide wooma idduu tana viidiyoo irratti deemaa jiru bifa Facebook fi YouTube fi gara adda addaatiin viidiyoo adda addaan ni arka. Waa'ee obboleessa kiyya Dinquu Dayaasii fi ana jechuudha. Har'aan tana wanni hin gabbayee fi warri duraan sababii adda addaatiin qabamtanii na arrabsu already murteeffatan. Yaada kana yoo dhageessanis jijjiirra fida jedhee yaadu. Namni nammoo ergaa tanatti dabarfadhu nama dhugaa jirtu hubachuu barbaadu. Kana waan ta'ee jechaa fi kanaaf hin gabbayee jechuudha. Dura waan achirra jajjaamu tokko irratti dubbachuu barbaada. Jecha bitamaa jiru tokko ka'a. Bakkiin ani irraa dhaladhe namoonni ani wajjin ture warra ana dura qabsoo godhurraa hin dhaladhe. Qabsoo tanarratti warri nu duraatis warri yeroo teenyaatis ilmaan adaadaa fi adeeraa haboo obboleessa baay'inaan namni ani ittiin dhabin hin jiru. Qabsoon tun anaaf hedduu jabduudha gaffagoo jechuudha. Osumaan anillee dhiqeef keessaa hin baasa jee anuuf keessaa baasuu hin danda'u. Bilisummaa uummata Oromoo jechuudha. Tun akkasitti naa hubatamtu. Sooressa qabsoo teenyaa goota hayyuu jaarraa abbaa gadaafaatu nu barsiise akkatti namni haqa fi falmatu. Unfortunately maaliif Oromoon garagara baati jechuu fi isarratti illee tumsaa baanee eega inni du'e gaafaan qabrii isaarra dhaabbadhu namni hedduun na laalaa anaa iyyee booyu. Goota akkasaa dhiisii namni dhalate tokko nama du'aa kana boochise du'a isaatii miti. Nama akkasa rabbi nuu kenneeti haaqa isaatii hadoodu ka ummata isaatii falmatu waan inni deemuun hubachuu dadhabnee nuti itti bobbaanaa turre osoo deebi'ee irra kanumaan itti hima jedhee yaada namni du'e hin galu. Hiree harkadhee gaaf tokko Eritreetti waragalee dhiifama jedheen. Gayaa miti immoo uummanni Oromoo hundi gaabbii akkasii keessa akka jiru niin beeka. Uummata akkasiirraa dhalannee uummata akkasii keessa guddannee qabsoon nuuf haarayaa miti jechuudha wanni ibsuu barbaade. Wanni laayyoon qabsoo teenya irraa duubatti kan hin deebifnedha. Kan hin jechuu barbaadu. Kana bira kutee waa'ee kiyyaa fi waa'ee Dinquu Dayaasaa gaafaan biyya tana dhufu ijaanillee warra harkuu baannu telefoonaan hedduu warra na bilbilee biyyatti deebi'uu qabda biyya galuu qabda jiru keessaa Dinquun nama duraati. Dinquu Iliyaasii wal nu barsiisee Iliyaas biyya tana dhufeeti Iliyaas Ibsaadhaa asii nutti bilbilee wal nu barsiisee nama sabboonaa nama gaarii Dinquun akka ta'e natti hime jechuudha. San qabadheetiin anis isaa wajji haasawaa ture. Ammoo diiliin nuti muuziqaa irra godhanne waan xiqqoo gabbu'aa ta'eef diilii biraa kaysarra wayyaa Open College 2020 Open College Bummaddiin Abdulwahaabii wajji wal ta'eetiin biyya tana dhufee jechuudha. Gaafaan dhufummoo hayyoota keenya
namoota adda addaatti gaafadheetiin humaa dhayixee sirbituu sumaa miti jechuudhaan biyya tana dhufee biyya tana dhufuullee hin feeneen tureen yaadallee hin qabuun ture. Dhufee yoo eegaan dhufee namoonni haala adda addaatti jijjiiranii OPDO ta'ee bitamaadhaa OPDO waa kannee fi kan akkana jechuu hin dhagaa biyya hundattuu jechuudha. Haalli niin ani keessaa deeme jireenyaan ani qabu ilmoon dhiisee deemee fi warra kiyyaas sababii kanaan diigame jechuudha. Diigamnaan asitti hafuu kaan murteessu kana jajjabeesse dinquudha. Dinquu gaafni dura qaamaan wal agarre Sharaatonitti haadha mana isaatii wajjin dhufe na dubbisee ni deeme jechuudha. San booda gaafa shooyii sadaffaadhaa ani karaa Jimmaa deemu makiinaa lama nu maddabe anis si wajjin deema jee makiinaa mootummaa keessaa na baasee makiinaa isaa keessa osoo teenyuuti waliin Jimma dhaynee gaafa Jimma irraa dubbii san findee ol garagallu humaa miti asuma teesseeti waliin naggadannaa obboleessaa jee jechuudha. Anis haalli kiyya Kanaadaa jiru waan xiqqoo babbadee jecha tole mee hanga uummanni kiyya na hubatu asuma taayitiin wajji hojjedhaa jee anaa fi isaa fi Iliyaas Ibsaa taanee bishaan qorii keessatti wanti goonee irbuu Oromoo waliin seennee bishaan san waliin dhuunee dinquunis afaan isaatiin obboleeyyan 51 qaba. Ammoo obboleeyyan Rabbiin naa kenne obboleeyyan Oromoo obboleeyyan sabboontota isin lameeni nu sadeen jiraannus waliin jiraannaa duunus waliin duuna jee achi qabsoo hojii irratti bobbaanee namni keenya diinagdeenis jijjiiramuu qaba jennee hojiitti seennee jechuudha. Hojiin duratti seennee tamaallaqa liqii guddaatti gaafannee hojii Oromiyaa Airline jettu deemtee eeguma aviation irraa laayisensii baafne boodallee wanni tokko uumamtee biyya tana keessatti xayyaarri dhuunfaadhaa nama 19 gad nama 20 gad tokko ta'uu qaba jennaan kampaniin silaa maallaqa guddaa nu liqeessitus waan akkasiitiif maallaqa liqeessu nu jennee sanuma alatti illee akka nama hin baafne beeknee kara biraatti gorree jechuudha. Hoggaa kara biraatti gorru privatizationiin Itoophiyaa keessatti heerri jiru baanaan soodaree dhageenyee soodaree appilaayi goonee namoota hedduutu appilaayi godhee gabaabseetu maal isin irraa fixaa amat tokkoo fi baatii shaniin hoggaan as jirus hoggaan Kanaadaa jirus deddeebi'aa ture jechuudha. Waan kana bakkaan ga'uuf oofisni nuti seenin jiru gaaf tokko ni yaadadhaa iftaan keessa dhufu hoggaa qabdanaan jiru tikeeta $4,000 5,000 ka jarjara bitadhee gaafaan Dubaayitti itti dhaqee waliin dhufnu gaafa asitti dhufnu akkasittiin jara dararamee rakkachaa ture boodarratti uummanni keenyaas nu gargaaranii soodareen Oromoo fakkaattii ta Oromooti jedhanii nu murteessanii hedduu gammanne waliin itti seenne gaafa waliin itti seenne san DEK Oromiyaa Investment Group gadhaabne jechuudha. Hogguu gadhaabnu heeraa fi seera tumanne gaafas soodaree miliyoona 20 akka dipoozita goonee kaan kaafe kafallee firraa fedhutti mootummaa wajjin joint venture taanee mootummaa wajjin hojii kana eegallee jechuudha. Saniifis ragaan gaafa san geggeessaa fi dura ta'aan soodareetis ana ture kana fakkaataa jechuudha. Karaa kaaniin afaan Ingiliziiti, karaa kaaniin afaan Oromooti. Akka geggeessaa soodareettiin itti seenee jechuudha. San irratti seerri nuti tumannees kana fakkaataa. Nan lee laayisensi maarreefu isin garsiisanii footokoopiidha. Bakka sheeriitiin isin geessuu deema. Suutattiin irra daddarbaa dhiifama. Asirratti kunoo
akkuma isin gartanitti maqaa keenya sadeenii jira jechuudha. Dinquu Iliyaas Qamar. Dinquu Iliyaas Qamar malee sheeriin keenyaas kana ture jechuudha. Wal qixa ture jechuudha asirratti. Wanni isin hubachiisuu barbaadu. Kanarraa hanganuma akka agartaniin barbaade. Sambooda deebinee waggaa xiqqoo bubbuluu soodaree luus gootii negatiif keessa galtii jechuudhaan osoo nuti hin beekne obbo Dinquun haadha teenya haadha isaa Itiyyee Daansee fi leensaa nutti dabalee amma signicharri kuni feekiidha. Wanni kun bakka nuti hin jirre ta'ee jechuudha. Nutti dabalee sheerii keenyaa fi Iliyaas parsantii tokkotti gad deebisee asitti farramamee jechuudha. Kana የውዴታ ግዴታ gaafa dhufnee waan kana gaafannu akkana keessan jirtanii kajuu ta'ee jechuudha. Yeroo san keessatti rifannullee wanni takkallee wanni nuti godhuu dandeenyu waan hin jirreef ani karaa kiyyaan fudhadhee duba amma biyya sanitti illee ichi deebi'uu hin danda'u. Maaliin godhaa jennaan waan akka tuurii faajee. Tuurii jennaanis makiinota yaada gaarii jeetumaan fudhadhee nama durattis wal dhaabnee wal balaaleeffannee kaleessa obboleessa waliin jennee alagaan nu koflu irra jeetumaan himadhus akkaan immoo niniin beeka. Koortii dhaqus akkaan immoo niniin beeka. Rabbumaa fidee dubbii tana jeetiin tuurii kana seenee jechuudha. Tuurii seennaan waggaa xiqqoo tuurii hojjannee baatii 5 makiinaa haaree hojjanne kana makiinaa haaree fide kana gubaatii haga baatii 4 tokko hojjannee gibira duraa galchinee makiinaa 3 mootora bishaan itti naqan hagana dinqumaa wajjin hin jira. Itti naynaan waan akkanaatii deemaa jira jennaan haalli jiru sakkuuritiifis gaarii miti. Makiinotaas soodaree jala galchi. Laayisensii keekatti hojjettullee fidi. Xiqqoo meechi bahi jee gara Kanaadaa saniin achi bahee waan gara Kanaadaa achi bahee baatii takka Kanaadaa taa'u ji'a tokko Kanaadaa taa'u makiinaan takka qabamtee jaan maal taatee jennaan shufeeraatu wayiin balleessee qabamtee jaan V8 achiin as dhufee achi deemus as deemus umaa fiduu hin dandeenye. Makiinaa taan dhooyisuu qabna jee toleen jeeni osumatuun tanatti jirtu makiinaa miliyoona 2 fi waa kafaluu qabdan janqixaata makiinaa tana baasuuf almost miliyoona 3 jechuudha. Isumaa yaadanaa kanneen makiinaa tana baaftus hireen ammaan tanaati biyya tana keessa dalaguudha. Sakkuuritii teetiifis waan gaariin taane jecha ifirraa dhiifturra wayyaa jee toleen jee achi torbaan tokko dhaabbatee makiinaan tun akka mootummaan hin fudhanne Alamaayyoo katamaa haa baafatu jee V8 tana. Toleen jee dinquun qabeen nageesse achiin na farramsiisee hoggaa na farramsiisee Alamaayyoon bakka 4 kafalaa jee bakka takka kafalee makiinaa maqumatiyyaan ol baase makiinaan ammallee maquma kiyya jirti amma bakka itti isiin hidhamteerraa baate jechuudha. Tana idduu wal dhabbiin tiyyaa fi dinquu addaan babal'achaa dhuftee addaan fagaachaa dhufne. Maaliin balleessee hoggaan jiruun natti himu waan hundattuu jechuudha. Ogguu kana warri mootummaadhaa makiinaa barbaadanii makiinaas amma achi booda qabanii ani na kasasanii makiinaa V8 takkitti tanarraa hinaasa hojjira gamma.
hasasanii gaazexaa irra na baasanii firdi beetiin na dhiyeessan. Makiinaan tun maqaa keetiin jirti siitu farramee baasee akkana jedhanii. Firdi beetii dura dhaabbadheetiin makiinaa tana achii wanni hin jee numaan farrameef waan xiyya taatee fi hogguu maallaqa firraa fixe maqaa isaa jijjiirrata Alamaayyoo Katamaa. Kana jennaan xabaqaatti bitadhee xabaqaa sanii 100 kafalee kaniin makiinaa haarayaas dhabe xabaqaa sanii 100 kafalee daanyaan oggaa isaan dura dhaabbannee waan kana wal himannu ammallee ni yaadadha. ይህንን ለመረዳት ሰው መሆን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። መኪናውንም አጥቶ 4 ዓመት በሌላ ሰው ተነቶ ይሄን ሰው መቅጣት ብሎ ፍርዲን ራካሴ የፈተ መኪናቴ ጀለዴ ጀመቹ ቀብደጄ ሞራልን ነተቀሜነን ኢሴቹ ህጉ ኸና መኪኖታ ሶደሬ ኬስ ጅረኒፍ ግብርን ከፈለምኔ ጃኒ መኪና መቃክ ይጅርቱፍ ኩነት ድፈ ይጀቹ ድንቁ ብረት ዳቄቲን ከረደ ያብለስ ኸያ ወመድሩ ወጅኛን ላሊ ኢርቡ ሰላሊ መኪና ተነርካ ቀብዳ ስራ ፍለቹ እንደው ኒቤታቲሲ ቢየውን ዳርካ ቀብዳ ራከ ፈልየናን ኒዲዲየቹ አመተ ለመዳ ድፈ ከለመዳ ረት ከድፈ ማለኒኒ ሶል ወያዋ ድፈ አመታ አፍር ከነ አመት ሰዲ ከነ ድሮ ይቹላ يوخام مخينا سن قبنا يوخام مالا كفلوك أبدا جان مخينا أفرن إسابريجر تسنجر مخينا نورك كي ينجر تونا مبرات دمتبها جرا مخينا وقبت أنجي ينجر أكاكو قدن بيهو مخينات تديسانيتي أنا مجالت فنبرات أتياركاك أبدو قبنا جاني يجر osoo deemtu dubbiin tana geesse san irratti makiinaa qabuutti dhiisanii iddoo tana waan goggodhan beeku callisan amata waa hedduudhaaf dhiyeenya kana waggaa wanni soodaree kaatu baankii tiyya aggadanii gaafii lamaaf gaafatamtaa tokko kan makiinaati kan biraa ka soodareeti kan jedhu natti dhufee jechu jennaan anuu soodaree keessan jiru bahe makiinaanis akkana akkamitti kana ta'uu danda'a jennaan kuni seeraa jaan jechu san dura dinquun gaafaaniin ani biyya tana dhufu bakka 3 irraa shillimaatiin naa kenname kalafaa tokko diree dhawa أنا إنشي تكون غرغر رتين جاري خان جمة ميترا تكون غرغر رتين جاري خاداما ترچرن نكى تتاري فيدي سمنتو فيدي سبيلة جنبي تجارة دي بلبلة تقولة دي أجونا نجلك أبو خو خاباخياتي في خو بليسقيا جيتين فودي خلا لما دبلا ملما يجتو خكومامو متاخيا فين رجار دجي ولو ما نجيب تجاري نانيسي يجتو وقان التجاري ناركك أبي يجتو ناركك أبنانين هيريو تسا لما دبسي يجتو نما إساولي ليهاتني nama biraatis niin dubbisee dinquun dandeessu akkuma feete gootuu waanuma inni si kan fudhadhu keessaa baay'aanii jechuudha. Sibiilaan achirraa qabu, mukaan achirraa qabu, cirrachaan achirraa qabu, lafaas abbaa kiyyaatis obboleessa kiyyaatis tiyyaas walumaan tana hedduu namni biraatti gurgurtee maa nama biraaf irraa keessaan baane ennaan nama tokko dubbisee intalti takka miliyoona 2 yettee haa fudhattu jee eega isiin maallaqa nu kennitee nu deebisiisenne immediately duraanis anaa jira duubaanis anaa jira in ta'u jee jechuudha. Deebinaan haa ati naa kenni gaangas jennaan miliyoona tokko naa kennee feetu fudhadhu feetu dhiisi jee akkasisaniis fudhatee jechuudha.
mana tokkoon akka giiftitti sii kenna jeeti mooraa wajjin kompasseet na godhuudhaaf gaammaan tana mana tokko naa kenne jechuudha gibbii guddoo ji'a tokko eegaan keessa taa'ee booda qabaleen na dhuftee manna ka qabaleeti bahi jaanii jechuudha hoggaa bahi jaanachiin iyyeegaa namootatti siyyadhee carataa seenee mana san lafa isaatiifis kafalee liisii kafalee waan irra jiruufis kafalee kiyya godhee jechuudha. Amma dachiin na garagalteetiin maalumaan godha bakka feete deemtu namni hundi harka isaa jira jalaa bahuu hin dandeessu. Firdi beetii feete dhayitu jalaa bahuu hin dandeessu kana anaami namayyuu ni beekaa jechuudha. Akkasittiin gaa obboleessi kiyya kun eega kana na godhe bakkaan itti deemuu san qabu jee kana walitti qabadhee waaniin qonna jaaladhuuf Oromiyaa baankii gamtaarraa maallaqa liqeeffadhee qonna seenee jechuudha. Qonna san akka ajaa'ibaatti hojjedheetiin meetira 3 bishaan adiidaan lafa jala oofee bishaan gaddabee waa hunda godhee hogguna wal qixxeeffadhe moojee nama gubsiiseen beeku narraa guban jechuu tunis daaraa taate. Amma gaa bakkumaan seenu gwaa wallaalee gamanaas deemee hiriyoonni kiyya na gargaaranii namoonni asirratti maqaa dha'uun feene jechuudha. Wanni lafa san irratti narraa gubate miliyoona 28tti warri ani geesse naa gammatee mootummaan ammoo dhayxee maashinaa fi tiraaktaraa fi motorsaayikilaa fi waan achirra jiru hunda miliyoona 21 fi 800 naa gammattee amma ammaatillee homaa irraan argine jechuudha. Anaa kanaa wajji qabsoo keessa jiru baankiin tun aggatamtee haareetti maas jechuudha. Baankii tiyya ogumaan dhaqee baankiin ta'e qabamtee jirti waa'ee soodareetti jedhanii soodareen waaltaarraa maas dhaamsi dabree dinquu Eliyaas qamar jedhan. Hiriyochi dhaqeetiin waan kana keessaa ba'e akkana jennaan mootummaan jara lamatti dabalame kana hin beeku isin lameen beeka waan amma qabame kana osoo hin ta'in waan biraatiif itti gaafatamuuf teessanii naan jaan jechuudha. Achi hin dinquu harkachuudhaaf Eliyaasitti bilbilee jechuudha. Eliyaasitti bilbilaan guyyaa lamataa wal nu qunnamsiise. Ittiin barreessees Eliyaas san duras. Aboo haala hamaa keessaan jira haala akkanaa keessaan jira. Maal mala naa dhoytan baankiin tiyya qabamte waa hundi kiyya qabame. Anaan mala sii godhaa telefoona kana qabadhu abaluu bilbilii naan jedhe jechuu dinquun. Telefoona kanatti ittiin bilbilee gurbaa Teedii Jaaniinitti waraqaata kanatti ergee gibirri soodaree kafalame kan jiru gibirri makiinaatis kafalame kan jiru waatsaappiin natti ergee waggaan geessu fudhataman qabu jaan jechuudha. Ammaas dachiin dasdoorteetii waanumaan godhu wallaalee Eliyaasitti bilbilee jechuudha. Obboleettiin tiyya takka illee dabare jirti anaaf irraa mataan na garagalee maali jettee anaa wajji Eliyaasitti bilbiltee Eliyaas haalli mucaan kun irra jiru gaarii miti. Karayyuun qabamee jira waan tokko godhaa jennaan sa'aatii 8 naa kenni jeeni achi booda sa'aatii 8 booda nu barreessee hoggumee qaan dinqutti bilbilee telefoona na jalaan kaasu akkana jee jechuudha. Eegas boodaan waaltaa irratti deebisaaf irraa deebisuudhaaf dhiyaadhee jechuudha. Namoonni hedduun namni keenya maaliif waaltaa irra dhaqa waan jedhuufi ani kasasee osoo hin ta'in kasasameetii jechuudha. Amata dheeraa kana keessa manguddoo hedduttiin dinquu himachaa ture. Baalasilxaana hedduttiin himachaa ture. Waan harraa fuudhaaf himi wooma kana keessaa naa baasu qulqullaa'eetuma ijoolleetii yaa guddifadhu woomaan danda'u hojjedhee jechuudhaaf beeke. Warri miidiyaa Oromoo jettanii jira achi keessa.
Joohar mataa isaatti guyyaa lama faa bilbileetiin aboo Joohar akkana keessaan jira naa dubbisi jennaan dhaqeetiin dubbise jee achumaan na jala badeenniiniisi dabree miidiyaa hiree naa kennuu dhiisi na dubbisuu hin dandeenye jechuudha. Tootaalii akkana miidiyaa OMN irra dhiyaadhee ergaatii uummata kiyya dabarfadhu akkam feene Jooharis nagarsiisee jechuudha. Ammoo tokko guddisanii tokko cabsuudhaaf kan natti fakkaatu. Wanni ilaahan qaarraa Oromoon qabsoo gooteef haqaafi. Kaamma ammatti itti jirtullee haqaafi. Haqa sayyaa Oromoo nutis akka warreen dhoorkanne. Dubbii hedduu jira. Ogguma takkatti gabbaasanii waan hin taaneef taate hundan dubbatanii wanniin ani isinii itti tuqe kun amma irra xiqqoo isiiti. Waan nama suukanneessaatiitu kana keessa jira. Kanaa jecha dubbii tana ija gatii qabduun rabbi sodaachaa laaluun gaarii natti fakkaata. Irraan tana miidiyaa fi maallaqa qabaachuudhaan haqa namaa rajjetanii haqa namaa dho'isuun illeen waan natti hin fakkaatu. Ammoo irra deebi'eetiin irbuu Oromootiin isinitti hima. Yoo waan anjee tana keessa kijibni tokko jiraate osoo narratti hin bobbaane nama nan tahine hin quwachiisaa laala waan narra ga'e kana na laala. Horii hiyya waaniin ala dalageeftan asit dalage hunda fudheetiin dinqii bira gannaqee jechuudha karaa adda addaatiin. Kanaas nuti naannoo keenyatti namni tokko hoggaa waan Oromoodhaa dubbatee sabboonummaa keessatti agarru gogummaa haa ta'u beekumsa haa ta'u lubbuu teenya kanninaaf takkaa dinquutu karaa kanaan dhufa jee yaanne waraqaan nuti kurfeeffannee sin jirtu namni walitti kurfeeffatu namni waliif du'u waliin du'u jechuu wal wanni jiru kanan jiru maallaqa boruu badaa alagaa duratti waliin qaanyeessinu jechuufin ilaa hangaarraa useetaa. Ar'allee wanniin ani bakkayyuu seenee dinquutti waywaachaa tureef bakka inni deemutti illee namatti illee waanuma tana keessaa na baasii haa qulqullaa'uudha. Namni horii fi kawaan fedhe dalagee kuliis dalagee dadhabee fide silaa waa namaan dhiisu akkuma tokkootu akka tokko ta'e wanniin hin irraanfanne takkaa galgala tokko ugaan fuula rabbii dhaabbadhu yaa rabbii hiyya obboleessa kiyya kanaa wajjin nagayaan addaan na baasi osoon hin ji'in buleen beeku ilma namaati nama dhagayama ani waa gowwaasiimi xiqqoo Oromummaan na sobee mee namni haqaaf dhaabbatan haqa laaltan dubbii tanarra deebi'aa laalaa na arrabsuu dura. Warri lakkii haqa laallaa gurbaan kun akka isin jettan kanaami hin arrabsinu ju'us galatooma. Warri na arrabsees dogoggormaan na arrabsitanii dogoggoo galatooma. Wanni na dhibe immoo qabsoo gootonni keenya hedduun itti dhumanii nuti arraame ka qabsoo Oromoo eegalne. Qabsoo teenya anaa fi dinquu gaddeebiftanii hoggaa bifa qabsootii fi bifa siyaasaa gootanii haqa namaa dura dhaabbattan rabbiin isin dura dhaabbataa beekaa. Hanganumaan ja'a مع السلامة نجاتي